Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra kam jirtan hordoftoota chaanaalii koo Gadaavayin. Egaa har'a viidiyoo addaa tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoon har'a isinii qabadhee kan adda ta'edha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan immoo maashinaadha. Akkasumas viidiyoo kan like godhaadha. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe Google AdSense'n akkuma agartan poostaa naaf ergee jira. Poostaa kana immoo kan waliin bennu ta'a. Kana malees immoo akka isin akkaataa itti bentanii fi kana malees akkaataa isin ergan kan itti gootan immoo description jala isiniin kaha. Kan akkaataa itti guuttaniinis immoo kan isin itti agarsiisu practice maani na waliin hanga xumuraadha na waliin turaadha gara viidiyichaa deemnu. Egaa jalqabumaan remove side edges first bakka dhufana kana goone keessa koodii waan jiruufu qasettanii kuttan jechuudha. Ya, asinis keessa isaatii kana fakkaata. Egaa koodiin kun akka verify gootaniif kan Google AdSense isiniif erguudha. Kana guutuudhaaf maal akka fayyadamtan asitti steep isaatiidha isinitti agarsiiseera. Piinii keessan immoo asii jira jedha. Piinicha kan keessan qofa waan fayyaduuf kun ana qofaadhaaf kan fayyadu. Akkaataa itti ergisan immoo isiniif viidiyoo hojjedheen jira waan ta'eef description jala ilaaluu dandeessanii bakka irratti argamu kan kanaan dura hojjedhesanii akkasumas Taayiree Muhammad Ibrahim Itoophiyaa PO Box egaa waliin haguuguuti waliin tura. Egaa jalqabumaan Chrome seentanii sarchi irratti google.com/adsense jettanii sarchi gootanii akkanatti isinii dhufa. Action bakkeetti jirti gubbaarratti akkan eeguun kanaaf barbaadame jechuudha. Amma verify bakka jechuutu tuqna. Amma asitti fuulli kun dhufee booda bakka 6 digit verification jettutti digitii keenya jahan isa nu ergame san asirratti nagahaa kan sirrii isaatiidha barreessina jechuudha. Akka waan tokko dogongorre takka waan dogongorre submit bakka tuqne submit goona jechuudha. Amma akkuma agartan kana completed naaf jedhee AdSense verification bakka biratti bakka diimaan marsame irratti completed jedhee amma raawwateera jechuudha. Egaa viidiyoo itti aanu immoo akkaataa baankii itti link godhan immoo description jala jira laalaadha isiniin jira. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaatu ture. Akkasumatti tolumaaf dinqa baala viidiyoon like godhuudhaan akkasumas share godhaa isiniin jira. Viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaatti naaf turaadha. Rabla